ummanni Harargee osoo qabuu waan qabu san akka itti baasee magaalatti gurguratu dhabee akka malee rakkachaa jira. Osoo harkaa qabaniiti magaalaan irratti baddee beelaaf saaxilaman. Warri beelaaf saaxilame kun waan nyaatu dhabeeti karaa irratti kufee lammii toona dhaqqabaa jee hawaasa ifiititti iyyachaa jira. Harargeen gaafa Oromoonni biraa naannoo biraatirraa rakkatan nama hunda dura fiidee Oromoof dhaqqabuun beekamtu san arra beeloytee rakkoo hanganan ja'amne keessa jirti. Magaalaalaan isii tan akka malee oowwitee naggadni keessatti gaggeeffamu ture san hundi dhaamteeti ona fakkaatti. Beelti amma dhufte tun ammoo beela gogiinsaa osoo hin taane beela namtolchee tan harki mootummaatilleen keessa jiru. Ummanni keenya dadhabbii qaraxaatirraa siistama jimaa keessa seenee magaalaa balleesse kanarraahi beelaan saaxilamee jira. Akka itti jimaa isaa gurguratu dhabee ummanni biraa yeroo ummata Harargeetitti qoosan jimaa dhiisanii waan biraa maaliif hin facaafanne jeen nama keenyatti qoosa. Dachiin keessaafuu Harargee keessaa dachii xixiqqoo heektaaraan dachiin namni facaafatu Harargee keessa hin jirtu. Populaashinii ummata keenyaa akka malee guddaa garuu dachiin ummanni keenya irra qubatu immoo akka malee xiqqa. Wanni isaan baasa jimaa isaanii facaafatanii jimaa muka waa xiqqoorraa qarshii gurguddoo argatan. Dachii xiqqoo sanirraa jimaa malee wanni isaan baasaa takka hin jirtu. Yoo qamadiifidha facaasna garbuudha facaasna jaan kintaala tokkoo waan irraa argatan isaaniif hin geessu. Tanaaf obboleeyyan kiyya yaa Oromoota kutaa biraa ummanni Harargee ka yeroo isin rakkattan isin bira dhaabbachuun beekamu san arra beelaweetii osoo qabuu akka itti gurguratu wallaalee rakkina adda addaatiif rakkina siistamaatiif rakkina mootummaan keellaa bakka hunda dhaabuutiin jimaan isaa irratti rakishee kanummaan rakishee sanuu bitamuu dadhabee ummanni kun beela hanganan ja'amne keessa jiran. Tanaaf qaamni mootummaa kadhimmi kun isa laallatuuf ummanni kun osoo du'ee dachii jala hin dabarre ummata kanaaf furmaata gama isaa barbaadee qotee bulaan kun akka ooyiruu isaatirraa waa muratee magaalaa geessee gurguru haala mijjeessuu fi danda'uutu mala jechuudha. Ummanni Harargee hawaasa qamadii takkaanuu waan biraa mootummaarraa hin barbaadu. Magaalaan isaa sirrooytee fi waan qabu sirnaan geessee magaalatti gurgurachuu qofa barbaada. Tanaaf mootummaan dirqama keessan bahaati ummata kana beelarraa baraara. Beelli amma dhufte tun ta siistama isin lafarra diriirsitaniitiin dhufte malee ta dallansuu rabbiitiin. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa roobe isaan dhorkee isaanitti fidee miti. Alhamdulillah akka malee roobni roobe akka malee ooyiruun isaaniitis toltee waan gurguratan ooyiruu isaaniitirraa qaban garuu akka itti bahanii gurguratan dhabanii warri akka itti bahanii gurguratan isaan dhorke immoo siistama mootummaan lafa diriirse. Mootummaan siistama lafa diriirsite tana lafarraa kaastee ummata Harargee haara haa galfachiistu. Ummanni kun jijjiirama deeggaruu keessatti mootummaa tana bira dhaabbachuu keessatti misoomatti tattaaffii godhuun isaanii mootummaa deeggaruun isaanii kutaa kamii ol caalaa ummanni kun jijjiirama amma dhufe kana deeggaree bira dhaabbatee jira. Ummata isinii jecha lafee jijjiirama isin fiddan kanallee itti amanee fudhatee isinillee deeggare kana siistama hin taane lafarraa hin balleessina. Ummata kana gargaaraa bira dhaabbadha. Harargee qofaa miti kutaan biraatis ummata kanaaf sagalee taha akka mootummaan daldala jimaa keessaa harka fudhattu. Wassalaamu alaikum.